عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو جولي أرمى هندي فيسانو جرى جرتو إسنين جنة جرى حركة فوني هردفتو تا يوتيوب channel عرفيتو بقى جراتن إسنين جتشا عرف فيديو تكا كبنة إسنين دبنة فيديو هذا فاتي تيفي أسودا كبنة إسنين دبنة إسنين جنة مالي فيوتن أرمون عادا كبدي صفو كبدي جولن تنجا چورا أكرمت زنجاني عادا أرمو خيسوان كنا هنجرو waan isaan haasayyoo kan dhageessan taate viidiyoo isaanii qabaddeetiin isinii dhufu jira asumaanuu waliin ilaalla viidiyoon isaanii jechuudha waan baay'ee namatti ulfaatu baay'ee namatti dhagahamu tokko haasaan namni kun dhaloota qaba akkasumas aadaa qaba sabuu qaba safuu qaba garuu isaan aadaa fi safuu keessa waan hin jirre haasawaa jiranii jechuudha waan akkanaa Oromooti waan akkanaa hin haasayinaadha seenaa Oromoo barbaadaati waan biraa irraa haasaa nama Oromoo kadhumu jiru kanarraa haasaa yoo barbaadan akkanatti viidiyoolee akkanaa tana gadhiiftanii aadaa Oromoo cabsitanii safuu cabsitanii waan akkanaa kana hin godhina yoomillee galma isiniif hin ga'u jechuudha waan akkanaa kana yoo gootan maaliif yoottan nuti akka itti dhalannetti akka itti guddannetti haasofna garuu waan akkanaa kana isinirraa hin eenye mee asumaanuu waan viidiyoo irratti isaan viidiyoo isaan maranii gadhiisan laalaa walumaanuu haalaallu asuu fi haadha faate jechuudha mee laalaa walumaanuu haa hordofnuun isiniin jaa walumaan haalaallu sitti aaree wallaa haadha faate maalatti arte feesbuukii kiyyarratti ammucaa maal jedhee poostii godhee bulloo kiyyaa daabboo miti lubbuun yoosiif kenname nama quudhuu jedhee yaa mucaan ni bareeda maalin mastaanaa dubbataara wayi dhosaan poostii godhe maaliif akkas jettee namni inni sun eenyudha akkas silaaleetiin sitti hoflee si dabare eenyudha inni isaadhaan hin bara gooticha daabboo wallaahi hayduuba yoo akkasiisanii yoo itti baasan marra qoqabu wayi na dhibee qo'aa waan takka tanii dubbadhuu jira namni isin nufuutanii nufuutan wayas gubbara wayis na jirta warra jirtan kun nufuutanii miti abbaa fadhanii wajjin namni abbaa fadhee hojjetan bu'ee fi garsiisee yoo wajjin akka fadheete maalumaan nama dakalan jaabara kan irraa gaafatu rabbiidha ammaani akkasuma jechuudha Oromootiyya waliin laallee jirra viidiyoo isaanii jechuudha nuti aadaa qabna safuu qabna waan akkanaa deebiftanii akka isin hojjettan hin barbaannu dhaloota dhufutti gufuu taatanii jechuu isin haala kanaan dhaloota dhufutti gufuu taatan waan akkanaa dhalootaaf dabarsuu chaanaalli keessan kun dhalootaaf darbaa deemaa jechuudha dhalootaaf darbaa deema dhaloonni waan akkanaa dhaaluu jechuun waan sirriiti never ta'uu hin qabu waan akkanaa hin godhina viidiyoolee akkanaallee gadi hin dhiisina deebi'etti aansuudhaan namni tokko hawaasa keessa jiraatu keessatti waan akkanaa yoo irraa dhagahame maaltu namatti dhagahama akkasuma haadha qaba abbaa qaba obboleewwan qaba fira qaba lammii qaba jechuu namni tokko waan akkanaa gizee isin haasoftanii haasoo akkanaa chaanaala keessan irra gadhiiftan nuti isin irraa hin eeynu garuu waan dogoggoraa akkanaa kana nillee hin haasayinaa nillee hin bareedu haasawaa babbareedaa waa'ee amantaarraa akkasuma jechuudha waa'ee oromummaarraa haala ittiin bulmaataa seera ittiin bulmaataa kana tokko lama gootanii yoo nuuf dubbattan nutilleen isin hordofuu dandeenya jechuudha itti aansuudhaan waan akkanaa akka isin hin goone abdii isinirraa qabnaa jechuudha ganaa itti deebitanii waan akkanaa hin godhina haasaa akkanaa hin haasayina dhalootaaf darba wanti kun sigalee waan akkanaa gizee isin dubbattan dhaloonni dhufu akkasumatti waan akkanaatiin dhufa jechuudha garuu isin yoo waan gaarii qoodaa dubbachaa deemtan namni akkasumatti dhaloonni isin duubaa waan akkasii dhaalaa deemaa jechuudha waan dubbattan dhabdanii waan haasoytan dhabdanii yoo nama isin fuudhu dhabdan heerumuu rakkoon qabu suutatti ilaallattanii barbaaddatanii heerumuu qabdan garuu
akkanumatti zim jettanii haasaa akkanaa haasaa firii isinitti fakkaata garuu ammaaf nama isin hordofu yookaan isiniif ilaalu nama baay'ee qabaattanillee dudduubatti isin hambisaa deemu wanti kanaa kun waan akkanaa kun godhinaa jechuudha. Nuti isinirraa hin eeynu bakka isin hin kenninu waan akkanaa kanaaf. Dubartoonni keenya jechuun warri hedduudha warri waan akkasii hojjetan irraa of eeggannoo guddaa godha. Baay'ee tokko irraa of eega. Hawaasatti gubuu hin ta'ina. Waan biraa waan daleeydan laalaati. Barbaadaati waan gaarii irraa dubbadha. Waa'ee Oromoo irraa, waa'ee amantaa irraa. Sirna ittiin bulmaata hedduutu jira. Waan akkasii dubbadha malee waan safuu namaa cabsu, sharafa namaa yookaan haala ittiin jiraatutti gufuu sitti ta'a deemaati mataa keetiifu. Garuu waan akkanaa gaafa isin viidiyoo akkanaa gadhiiftan dhaloonnis akkasumatti waan akkanaa guddachaa deema. Waan akkanaa irratti guddachaa deema. Guyyaa wayitiif raayyaa abbaa mancaafaan irraa dubbatanii turan. Dhalootatti gufuun ta'inaa waan akkanaa gadi hin dhiisinaa waan seenaa hin qabneen seenaa hin balleessinaa jechaa turan jechuudha. Akkasumatti mee ilaalaa ijoollee tan dubartoonni kun waan isaan jechaa jiran waan isaan haasawaa jiran walumaan ilaallu hordoftoota yuutuuba chaanala Arafeetoof waliin haa daawwannuun isin jaa ilaalaa walumaan ilaallu. Daabboo miti lubbuun yoo siif kenname nama quudhu jedhee yaa mucaan ni bareeda maal ammas taanaan ol dubbataara wayi dhosaan poostii godhe. Maaliif akkas jettee namni inni sun eenyudha? Akkas silaayeetiin sitti hoflee si butaa bare eenyudha inni? Isaadhaan hin bara gooticha daabboo. Wallaahi hayduuba yoo akkasiisan yoo itti baasan marra qoqa. Wayi na dhibee qo'a waan takka tanii dubbadhu jira. Namni isin nu fuutanii nu fuutan. Wayas gubbara wayi isin jirtan warra jirtan kun nu fuutanii miti. Abbaa fadhanii wajjin namni abbaa fadhee hojjetan bu'ee fi garsiisee. Yoo wajjin akka fadheetee maalumaan nama dakalan jaabara. Kanaaf jechuudha hordoftoota keenya kabajamtoota ijoollee Oromoo qaqqaaliiwwan waan akkanaa waan nuti irraan eegin isaan nuuf fidanii dhufan waan ta'eef waliin nu daawwannee jirra. Viidiyoo tana laayik sheer godhuudhaan waliif qoqqooddanii wal biraan ga'uu qabdan isiniin jaaladha. Itti aansuudhaan viidiyoo biraallee qabannee isinii dhufna. Galatoomaa isiniin jaaladha hamma viidiyoo biraa qabannee isinii dhufnutti nagaan